Wallaahi yaa kadhatee bula. Yoo Oromoo tana faarsitees giiftiin teenuma dhufti. Anaas hin jedhu. Wanni nasiibni borummaa rabbi sii qooti. Wanni borummaa rabbi teeti je. Wallaahi numa dhufti. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii nama ajandaa kana oofu dura dhaabbachuu qabdanii. Dheengadda maaltu ta'e Waashingtan DC. Walgahii guddoo hayyoonni keenya gaggeessee. Walgahii hayyoota. Walgahii beeytotaati. Arra beeytota dheengadda wayyaanee dura dhaabbatee cabsee isin gartee wal qooduudhaan maal fiduu dandeessa jettee diinitti dhaadachuu jirti jechuudha. Walgahii sanirratti Ameerikaa argame, Awurooppaa argame, even Arab Emirates illee argame jechuudha. Wanni ta'ee gurmuu waliin lollaa diinni keenya tokko waliin lolluu Amaara jennee Oromo jennee Soomale jennee Walaayita jennee Gumuus jennee olola walirratti oofnu wajji dhaabbanna malee wal duran dhaabbannu digale je'anii walii galanii jechuudha. Ati garuu sadarkaa gartee hayyoonni keenya ol guddisee Amaaraa wajji wal duran dhaabbannu juutti. Tigree wajji wal duran dhaabbannu juutti. Namuma sheexaanticha kana dhawuun wal duran dhaabbannu juutti. Ati gandaa fi gaddeebitee gandaa fi gandaa wal dura dhaabbachuu jirta jechuudha. Tanaafi qabsoo teenya qabsoo hayyoonni gartee halkanii guyyaa itti cichee fide tana irra ba'aa ta'uu jirta malee gargaaruutti hin jirtu wanni jennuuf tana. Gurmuu jedhanii ni kaasii waan gurmuu jechuun waan akkamii sheeka jechuun malchisa. Gimboo sabanii fi aabaa'oon gaafa wayyaanee gurmuu jaarratanii jechuudha. Walii wayyaanee dhooyina jedhanii. Sigale. Gurmuu akkasii ijaaramee jechuudha. Oromoonis Oromummaasi, Oromiyaasi, aadaa isii, keessoo isii qulqulleeffachaa qabachaa jarri ollaa keenyaatis waan qaban qabatanii gurmuu walitti tahanii jechuudha. Gurmuu ijaarratanii. Eenyu jedhanii diinni guddaa kana jedhanii. Kun waan eebbifamuu qabu. Waan san jallisaniiti lidatu jaawar lidatu maarree ta'uu deema farda ta'uu deema adeero kitaaba ida'amuu irraa eegalee hanga mootummaa maarretti kitaaba namni barreessu jiru Daani'el Kibrat ta'uu beeytaati. Kitaaba Abiyyi kana namni barreessu jiru Daani'el Kibrat ta'uu beeytaati. Nuti waan keessa beekurraa hin siimu jira beeku. Sigale. Daani'el Kibrat barreessee fixeeti hodhaa gulaa laajee leencoo baatee fakkannaa jechuudha. Biraanuu Dooktar Biraanuu Leenjisoo fakkannaa jechuudha. Sigale. Saniifuu Daani'el Kibrat sheexaanticha Oromoo arrabsaa oolu wajjin dalaguun gaafa Abiyyi gabaabdutti gaafa Abiyyi nama wajji dalagu halaali. Gaafa Jaawar faan ammoo gabrummaa ummata keenyarra fidan kana irraa kaafna jedhanii sabaa sablammii wajji gurmuu ummatan haraami. Kana hunda maali kafirraa laaluu qabu? Siifirraa laaluu qaba jechuudha. Akkii wanni Jaawar itti jiru sirri, wanni Marroon itti jiru sirri, wanni Taayyeen itti jiru sirri, wanni Sheekka Abbutaa itti jiru sirri, wanni fakkaattonni isaanii hundi itti jiru sirri jettee gartee ka ummata kana duuba dhaabbachuu qabu. Tokkummaa ta'e uumtee ummata kanallee gammachiifte. An amma duraan isiniin jedhe hayyoota keenya kana tokkummaadhaan dhiibuu dandeenyaan isiniin jedhe. Hayyoota dheengadda mana galee dhiibnee finnee walitti araarsinee jechuudha. Anamaa fi ati miidiyaa kanarra teenye. Eega isaa walitti araarsine sabaa sablammii hojii walitti araarsineeti duubaa garagallee wal fixu seennee jechuudha. Qabsoon dhuma hin qabne qabsoo hashalabbee qofa siya. Hoggii qabsoon karaa xumuraachi deemtee nuti wal eegalle. Saniifuu sadarkaa gartee jarrinuu tokkummaa akkasitti uumee gurmuu uumee sigale Ameerikaa hunda irra dalaganii amansiisanii
imbaasota biyya san jiru ollaa sanii hunda imbaasota Ameerikaa ka Suudii kana hunda xalaayaa barreessanii naqu jiran si gala. Dalagaan dalagamaa jirti sirriitti. Dalagamaa jirti. IMF itti waraqaan naqamu jirti. Baankii addunyaa waraqaan naqamu jirti. Si gala. Warra mootummaa tana gargaara. Yaadaan, maallaqaan, waa hundaan deeggarsa kenna jaan. Imbaasii Raashiyaa hunda dubbatamaa jira. Chaayina dubbatamaa jira. Qabeenyaarra namicha kanarra baaftan. Qabeenyaarra biyya tana dhangalaasuu jirtan. Gartee namichi kun carraan isaa dhumatee jira. Mootummaa oloo fixee gadoo jiru. Qabeenyi keessanis isumaa hojii qilee seenaa ifi eeggadhaa jedhanii beeksisaa jiranii. Arraati hoggee hayyoonni kee akkas sii dalagu jiru tokkummaan duuba dhaabbattee enerjii hamilee ta'uuf qabda malee isaan hamilee cabsu wal arrabsitee sababa ati isa arrabsituun kaan arrabsa. Kun maatii kaanii arrabsa. Homorkii hojii manee kana waliin baay'isuun diinummaa malee sabummaa miti. Sadarkaa tanarra jirtanii jechuudha. Garuu hayyoonni sadarkaan amma siin haasaisanirra jiru. Dabarsi woboon kufee kuffisaa jira jechuudha. Wallagga keessaa qulqulleessine jedhanii deebisee dhuunfachaa jira jechuudha. Amma dura isinii Feebruwaarii keessaan isinii katabe. Akka gartee gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa fannoo hiikkachiisu qabna jee lafaa ka'u shiixaantichi jara soddaa sarraa qawwee kun hin ta'u jee fannootu haaraa ijaarame jaa annaawunsi godhaa jee ajaja dabarsee ummatuma duraan Dammaqaa Mokonnoonii wajji walii galanii itti aanaa isaa Dammaqee Mokonnoo waan jeenee yaadattanii bakka jirutti namni Amaara jaamu hidhachuu qabaa jee qawwee inni hidhachiise san irraa guuruu yaan jeeti fannoo haareetti fannootu Wallagga keessa ijaaramee jeeti annaawunsi godhe an guyyasiin isinii barreesse amma if jalatti screenshot godhe post godhe na jala gasseenaa laala. Gaafasiin of eeggannoo jee Wallagga keessa bakka fannoon inni ijaare sun sossoo'uu deemtu isinii barreesse jechuudha. Isin garuu har'a dhumaatii amma Wallagga keessa deemu jirtu dhumaatii amma fannoon fidaa jirtu sanarraa iyyuu jirtanii jechuudha. Wal jala deemuu wal hubachuun gaafasiif. Silaa gaafa sana dhageessanii itti qophooytanii. Silaa gaafa sana dhageessanii gartee ka mootummaa keessa jiru ka ala jirus ka qabuus kan qabnees itti qophooytanii har'a Wallaggi kanatti weeraramtu jechuudha. Uummanni keenya xaragamaa jira. Wanni Wallagga. Fannoo kamiin fannoo isa dhugaa ka saba isaatii Gondar keessa Goojjam keessa socho'ee lolusa osoo hin ta'in fannoo sheexaantichi jaarratee ammanumaatuu dheengadda faa akka juujaan warri itti dhiyaatan hoggii himan isaanii waboo filate har'aa dhorkanii gaa waboon jajan. Laalme. Waboon har'aa dhorkitu. Waboon ammoo yoo jara kanarraa dhorkina jettee gajjachaate inni jara kanaaf qawwee kenneeti ganaa asitti homorkii biroo hujimanee biroo asii baasaafi jechuudha. Sigale. Saniifuu furmaanni maal godhu? Haadhoo yoo duute rimeeyni garaa kutee bar. Aset haadhoo ajjeesuudha. Itti aansuu fi tadhuma dubbii miciyyoo dira dhawatti ajjeesanii. Qaallicha abbaa gadaa ifiin jiru. Abbaa gadaan qabdu Harargee. Namicha bakka bu'aa caffeeti qaallichi. Bakka bu'aa caffee. Welcome ebba. Bakka bu'aa caffeeti. PPdha. Abbaa durgooti malee abbaa gadaan qabdu Harargee. Dheengadda miciyyoo Nasiimaa miciyyoo duute dirra dhawatta duute. By the way osoo hin dubban Oromoon hundi sagalee taa'aaf. Namoota irra guddaa amma miciyyoo tana ijoollee Harargee qofata dubbachuu jirtuun arka. Boru wanni Harargettee Wallaggattis Arsii keessattis Booranattis Gujitti already taateetu jirti. Dhageeffadhu dura dirra dhawattaate. Sigalee osoo gaafa dirra dhawattaate san bakka takkaa kaanee iyyine intalti ulfaa Gujitti ajjeefamtu. Sigale. Oromoonni guutuun miciyyoo dirra dhawaasanii sagalee ta'a. Abbaa gadaa wanni jaamun jirtu. Harargeen abbaa gadaan qabdu.
qaallichi haadiree bitamtuu hattuu gantuu diyaaspooraa kana akka dhabeechi galee abbaa gadaa jedhaniin abbaa gadaa Afranqalloo jedhanii kijjiba abbaa gadaa Khadiir Jaawarii qaallichi Khadiraa Jaawartanii nan juusan abbaa gadaa isaati gaafa Khadiraan Jaawar duraa tuqamte heeriisee gaafa namichi sun diriirsee duraa tuqame walgahii Finfinneetti itti jiru dhaabeeti dhufee nama abaaree kutee jechuudha. Gaafa miciyyoon tun ilmoo sadii wajjin tagaraa jirtu wajji lubbuun sadii nurraa duute sigale lubbuun sadii nurraa duute 600 fideeti maghriibaa fi ishaayii jidduutti ozoon ishaayii qaamu jiran kunoo maallaqa kan akkatti fuun hin beeytan isin hodhaa maallaqa akka waan gandi sun maallaqa dhabee gandi micoosanii rabbi rahmataa godhu bar namni garaan akkuma isatti gartee garaasisee bar garaan si madaala qaallichii fi waan garee ta'eef waan garaachoo ta'eef ummata san garaachuma seezi 600 fideetti kan namni du'ee beeki haadha duutee fi ilmoo gara duute lakkuu wajji duute beekan lubbuu nam sadiitiif 600 fidee dachiin miciyyoon sun irra duute rabbi rahmataa godhuu fi soomalee qabee harkaa qabaa jechuudha. Dachiin sun hin deebineef eenyu ajjeesee itti gaafatamummaan hin jirtu. Dubbiin isaa akkasii wallaahi ta'e jechuudha. Amma kunoo narra duulanii na gargaaraa jeeti miliyoona takka qabatee dhufu jira jan. If eeggadda isinumaaf iyyina nuti. If eeggadda. Amma wanni koshkosheen Dirredawaa keessa yaate sabi saahibii maarree saahibii aboo khalli malee waliin jettu sun waan gatii qabaatii miti. San war nama diriyaa uffatee deemuutu irra gatii qaba. Sigal. Waan onnee qabaatee gartee dhiiga miciyyoo teenyaa nuu baasaatii miti. Dhiiga keenya nuu baafata. Tokko kan baafachuu dandeenyu tokkummaani. Sigal. Tokkummaani. Amma kunoo miliyoona takka qabee deemaanii jira. Mee miliyoonni takka lubbuu nam sadiitiin jijjiirama. Miliyoonni takkitti sanii yoo qabee fide dachiin miciyyoon irra duute sun maatii miciyyoo saniitii deebitee jirti. Warri miciyyoo sana ajjeesichi keessa qawwee fudhatee ammallee dhukaasa banaan jiru. Dirredawaan tun bar lafa Oromooti, lafa Afranqallooti. Qaallichi kun bar abbaa gadaa Afranqalloo ifiin jaabar. Tanaafiin bar Afranqalloo abbaa gadaan qabduu sigalee. Barri namicha kanaa bara khasaara, bara buqqa'u, bara walajjeesu, bara khasaara, bara mooyyoo jaamaa bara. Baratti gartee salphanne jechuudha. Baran talti ulfaa lakku wajji awwaalamtee maghriibaa fi ishaayii idduu bara ozoonii qaamu jiranii gandatti ol seenanii maallaquma kanaa ukkatti finnen beeytan isinii. Akka waan nama guddaa godhe, waa guddaa godhe. Hodhaa keesha haadhaa osaa. Bari fi already duru gubboo keesha guuttatanii jiran. Hagasii ol fudhatanii jiranii beeku gubboo. Dhiiga miciyyoo sanii dhooyisuudhaaf wanni hin godhamne hin jirtu. Wanni takka hoggii taate maaliif taate? Akkamitti taate? Yoom taate? Eenyuun taate? Yakki tokko hoggii raawwatame waan akkanaa qoratamaa jechuudha. Yakki sun tokkoon qoratama. Dachiin miciyyoon sun irratti jeefamte dachiin abbaasii tan abbaan isii irra dhalatee guddate akaakuu abaabuun isii handhuurti isaaniichitti awwaalamte soomalee fudhatee harkaa qabaa. Isaan tuchi irra taa'ee dhiichisu jira. Dachiin sunuu warri miciyyoon tun duraa duute dachuma sanuu yoo gurgurate miliyoona 600 olii gurguratan yoo xiqqaate. Dachii guddoo. Sigale? 600 miti. Miliyoona 600 olii gurguratanii siin jedhe. Dachuma sanuu yoo gurguratan. Kan amma 60 akka waan maallaqaa fakkeessee hunoo miliyoonatti olii isee jaajan ammallee. Laal nutichi namnuma isa jala taa'utu nuyi. Saniifuu Oromoonni guutuun miciyoo Dirredawatti ajjeefamte saniif miciyyoo Gujiitti ajjeefamte saniif namni haadha qabdan namni obboleettii qabdan namni intala dhalaa qabdan osoo intalti teeta ulfaata garaa guutuu
namni si duratti gartee isii ulfaa kimbil godhee dhaabbatee sirra bashannane osoo na ta'e kamii ji'iitiif laal saniif ji'i sagalee ta'e ilmoo teetan dhaluu teessuuf ji'i sagalee ta'eef